It's been a long day without my ilaali barataa hiriyoota isaanii haadhadhanii amma sadarkaa wallahi dhaggeeffadhu amma ijoollee mana madaan buusoo quuftanii jaanii. Namni lama barbaada ani takkitti iyyuu dhabe. Carraa dubartootaan qabu waan kanaan beekuun na jaalatanii xiqqoo turraan boo'uun eegalan. Nuti dulloomnee jirra bakka keenya wallaallee jirra. Viidiyootti bohaaraa irraa barannu hundi keessanuu laayikii godhaa isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada. Akkasumas namoonni maatii chaanaalii kanaa hin ta'in yookiin yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan sabskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a gara viidiyootti. Akka saayikolojiin jedhutti mana namaa keessummaa dhattee namni sun nan dadhabe yoo siin jedhee kara biraa kai galisiin jechuu isaati waan ta'eef haasaan dheeressiniitii kai galii jedha. Isin maal jettu yaada keessan komentii irra naa kaa'u hin dagatina. Isin maal jettu yaada keessan komentii jalatti barreessa. It's been a long day without my friend. Without you, Musikanya akan ina kana kante ka Wiz Khalifa Khalifa kana kante ante jecha malini si anna ken Khalificha subatti sit godeetu si qabe moment indo mo qon ka bere sabitiin Wiz Khalifa tacawwata jirta musikasa isime Disi isuma beektuun sinasraatiin as takkaakkalite afaan Oromoo yookiin Amaariyaa dhuma kee akkana akkanii. Waan hin beeknetti zallalteen galime nunas tokkoriin nunas fokkoriin enegeeta. Moo boo'icha dhaashi. Sitti lammada sitti bara boo'icha soo ta'e dhiisi shabbu. Abbulee dhiisi Wiz Khalifa maliteet abbulee iraf. Afaan as takkaakkalishii tokkorsiisin. Waan yeroo kophaa keenya jirru kophaa keenya ittiin bashannannu fuunee miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun sirrii miti miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisuun sirrii miti sirreeffadhu. Durbaa wayiiti jechuun hin hojjenne baay'ee jiru ijoolleen baay'een hin hojjenne akka carraa na gaafatteennan akkas akkasitti gireedii kana naa jijjiirii jedhanii abbaas haadha sin qabu harka qalleeyyiidha nama na barsiise nama baay'ee rakkataadha innaan isuma sila siin jedha of jajuun miti namoonni sin jedhu waan ta'eef ani namaaf tonkolii sin qabu baay'ee dhugaan garuu dhugaadha dhugaan haasaa natti fakkaate taana gaafa isheen na kadhattu bakka kun ta'uu hin danda'u jedheen didee bilbilli wayinaa bilbilan jennaan haadha kootii haadha ekeleetii naan jette maqaa barattuu sunii dhoofte ani harmee ishiitii rakkadheen guddisee baay'ee itti dadhabeera micaan koo kanaan baduun qabdu naan jette. Dhuguma jedheen natti fakkaate namni carraa jiraata gaa namni lubbuunis jiraatan darbaa ani maazariis faazariinis jiru akka carraa ta'eetiin immediately maazariin koo natti dhufteet ishee yaaddadheen gireedii sun jijjiire. Dhumarratti haati micaan sun kan naa bilbilee saadha miti hiriyyaa ishii doormite ergasii bira ga'ee waan baay'ee jechuun barataa keessa waan baay'ee waan jiruuf innaa barumsa guddaa waan naa ta'edha jireenya koo keessatti akka salphaatti dafeen tolereessi godha garuu ilaali barataa hiriyoota isaanii haadhadhanii amma sadarkaa seenaa yuunivarsiitii mattuu keessatti kun irratti mudatee. Mudannoo ajaa'ibaatii nama ajaa'ibsiisaa barataan kamiyyuu ofii isaatii dadhabee hojjetee qabxii yoo argate namatti tola. Asirratti garuu wanti na gaddisiise ani barataan dhugamaan rakkateet rakkina maatii qabu jechuudha. Barsiisaa kana dhufee yoo gaafate jedhe ammaan booda barsiisaan kun barattoota barataa akkasii keessummeessuu hin danda'u jechuudha. Maaliif wanti akkana waan mudatee jiruuf akkasuma itti fakkaata waan ta'eef. Wallahi dhaggeeffadhu amma ijoollee mana madaan ruuzoo quuftanii jaanii wallahi obila ruuzoo quufaniiti miti because arrabuma kana maqaa maquma ruuzoo quufte jedhamtu kanaatu turre maxxane malee ijoollee mana madaan aslan nyaata bar osoo nyaata dhiyeeffattee bar nyaata raagisee dhibba yaamamteera wallahi maalaanuu dalaguun ta'een akka afaan kaayitti jaarsaa yaam akka afaan kaayitti ilmoo yaam akka afaan kaayitti haadhaa yaam anfariirtee nyaatuma sanuu dhiisti jechuudha. Maqaa ruuzoo quuftee jedhamtuutu irraa moggaa'e malee ijoollee nama nyaatanii miti jechuudha. Hojii aafi fiigan nyaadhu gixxam godhii buuti gixxam godhii zayitii matarratti of naqii. Warri Dubai sodaatina warri Dubai seerri isaanii cimee amma akka duraanitti miti sodaatina eenyuun baashii sodaatina madaami baafete seera sii kabaji hojii kee kabaji sodaatin bakka hojii kee gaafa kabajee uf kabajee bakka hojii kee kabaji nyaata kee kabaji achiin booda sodaa nama takkaan qabaatin uf kabaji hojii kee kabaji bakka. Dari isaaniin darbinii dari kee gaafa darban illaatiniif. Akkanatti dhiphatanii hojjetanii isaan namoonni tokko tokko akka waan isaan quufaniititti
isaan ilaali. Guyyaa yaadadhaa guyyaa nyaata nyaachuudhaaf qophootanii kun siyaam miin laala gaafa nyaata nyaachuuf akka teessanii sunis siyaamu bakka gaafa aartanii boocanii nyaata darbitan fa'aa hin jiru yaadadhaa. Nyaata tan jiran jaan gaafa nyaata jammare ani nyaata tan jiran jaan maaki dhugaa kirto nyaata tan jiran jaan gisee siin bilbiltee dhufe anaan baakil hin ta'u duddu illee nyaata tan jira bakka seera nyaata amma ijoolleen Oromoo ni beektaa dubartoonni Oromoo amma rooroo hin danda'an amma nyaata nyaachuuf gisee akkanatti hin taatu hojii ganama eega dhaabbatte halkan dhaabbatte saa nyaata isii yaaman. Saasan fa aaranii nyaata sanuu dhiisanii booyaa rafantu jira jechuudha. Ishee akka nama hin dhageenyetti nyaachuu qabda. Akka nama hin dhageenyetti dhugaa fayyaa keetu isin caala. Maallaqni isin arrabsitanii osoo garatti nyaatiin nyaatan fiddan suni homaa isinii godhu. Fayyaa keessaniif yaaduu qabdanii maaliif yoo jettanii yoo fayyaa hin qabne qarshiin isin argattan sunis faayidaa hin qabu waan ta'eef sirriitti of yaaduu qabdu. Koomentiin kun maal jedha? Namni lama barbaada ani takkitti iyyuu dhabee yoo nan gaafadhee na diddi dubarri maaliin godhaa? Warra itti gaafataa turte sidiran sun kan kee miti. Kan kee miti. Ati amma ammaatti shamarran kan nama biraa ta'an gaafataa turte malee kan kee wajjin waliin arginee jechuudha. Amma ammaatti kanaafuu maal gochuu qabdaa? Ishee kan kee ishee siif uumamte cinaacha kee jechuudha. Ishee wajjin waaqayyo akka walitti si fiduu fi kadhadhu. Bakka kadhatu matu sirraa eegama waan ta'eef kadhadhu achi booda ishee wajjin walitti isin fida waaqayyo wal isin barsiisa bakka achi booda isheen isin diddu isheen kan keeti. Innaa koomentii akka kanaa nama lamatu barreesse isin lachuu kadhadhaa bakka amma ishee kan keessanii wajjin wal bartanitti jabeessaatii kadhadhaa. Keessan haga argattaniif haga isii keessan isinii kennuuf kadhadhaa. Wadhuudhaan jedheen ergee waan janajjanuuf isa dhiisteen jaalachuu eegalti. Amala kana qabu waan kanaan beekuun. Diqqoo turaniit maraadhee ta'u uffata hunda karaa gubbatti ofirraa ciccirtee qullaa akka dhalatteen dhaabattee jirti. Ansii wajji jiraadhu malee ati nafuutu malee hin barbaadu. Kan aayyuu caalaa maraatu jira jechuudha. Aayyuun sun miidhuu deeme hedduutu jira jechuudha. Yoo san yuutuubiin dareenuu kaameraa irratti sin baasnu. Alhamdulillah carraa dubartoota hin qabu waan kanaan beekuun na jaalatanii. Xiqqoo turraan boo'uun eegalan. Carraa akkanaa ni qaba. Kuni kennaadha. Akkasumas yookaan bareedee yookaan waan biraa ta'e yookaan qabeenya qabaadhiti miti. Mee maal jettu isin kennaan akkanaan jira kennaadha jedhee jira. Abbumaa jirti ijoollee dhaabar. Inni ayyoo guddoo jettu yuuzarii kee haraama wallaahi shakkanawaa. Shakkaraan tinaa hima namni yuuzariin nama laale haraama akka nama hamateetti. Sheekanawaan dhugaa jettee dhugaa dubbattee dhugaa keetii nuti dulloomnee jirra bakka keenya wallaallee jirra si galee dhugaa keeti ayyoo guddoon asirraa marataa mana siraa gursuun kunoo marataa amma na siraa gursuun warra bakkaaba miidhu si kadhaa isi fakkeenya na siraa gursuun laalame zuum godhaatu gizeen si argu of hin jibbaa. Emotional damage! Dia akan yani wallahi nasra gursum umman kiyya bar qitte umma nasra gursum yar umman kiyya warabbal kaaba itti bodu qabdi bar nasra gursum umrin siyanga kana jiraatu wallahi ati gota nasra artisti oromo amma ti bangiddi artisti da suma gwayo dubbanne nasra ti bangiddi artisti dettani mata ranu batani bar qabale keessa sirba funantani nuti fiddani nuti artisti da like nu goda yattu. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen itti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu haa ta'u koomentii jalatti na barreessaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hanga sitti turtii gaarii.